Shalom, shalom, shalom. Nagaa Waaqayyoo bakkaaf qixa jirtan hundumaatti isiniif habaayatu. Gooftaatti jaallatamtanii guyyaa kana kan geessan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessani. Yaa akkuma na beektan ani obboleessa keessan Raajii Taarikuudha. Waaqayyoo baga bara haaraa bara 2013 kanaan isin ga'ee jechuun jaaladha. Bara darban keessatti chaalenjii gurguddaa hedduu dabarfanneerra, ba'aa gurguddaa baay'een tureera. Gaaffiiwwan adda addaa boquu namaa nyaatanii fi haamilee nama rukutan hedduun akka sabaatti akka dhuunfaatti lola gurguddaa hedduudha kan nuti dabarfanne. Especially akka sabaatti rakkoolee adda addaa biyya keessaaf biyya bakkeetti balaa adda addaa sammuu nama cabsan, boqonnaa nama dhoowwatan, gadda akka malee keessa laphee namaa madeessan hedduu keessummeessineerra. Danuuma sana keessaa immoo garuu haga har'aatti yaadi Waaqayyoo waan karaa hin dhaabanneef jirra hafnee guyyaa kana lakkaachuun danda'ameera. Lolli akka dhuunfaatti akkuma jirutti keessootti kan ittifame ta'e Waaqayyoo ulaa adda addaa keessatti baatee nu fidee baruma akkasiin ga'e jedhanii jiraachuu ofii himuunuu guddina Waaqayyoo jabina Waaqayyootirraan kan ka'edha. Wantoonni akka nuyi guyyoota kana hin argineef nu ittisaa turan hedduu waan turanii fi carraan guyyaa kana irratti argame Waaqayyoon nu galateeffachiisa. Maaliifi Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 7:12 irratti Misiiphaaf Sheen gidduu ga'aniitu dhagaa bu'uuraa kaa'anii haga yoowwanaatti nu gargaareera jedhanii Saamu'eel fa'a. Isa haga yoonaatti nu dhaabate, isa haga yoonaatti nu gargaare gooftaa keenya guddaa galateeffanna. Baroottan darban keessatti iddoo rakkoon adda addaa baay'ee sammuu saba keenyaa caaletti hamma dandeettii keenyaa gara Waaqayyootti iyyuudhaan ba'aa saba keenyaa, rakkinni saba keenyaa, miidhamni saba keenyaa akka dhaga'amuuf gara Waaqayyootti iyyaa turre. Hamma ammaatti Waaqayyo baay'ee of nu eeggate dhaloota hedduu balaa abiddaa jalaa, balaa akka malee jalaa, balaa hedduurraa baraaree dhaloota guyyaa kanaan ga'eef Waaqayyoon galateeffachuun jaaladha. Isinis dhaloonni karaaf kallattii adda addaatiin bu'aa bayii hedduu keessa darbitanii addana geessan baga Waaqayyoo qilleensota hamoo hedduu keessa isin dabarsee asin isin ga'e jechaa. Ammas gaafa seensa bara 2013 gaafa haasofnu rakkinoonni 2012 keessa xumuramanii hin jirani jechuu keenya miti. Garuu isa kaleessaa nu dabarse sanatu ammas nu faana waan jiruufi egereef nu gataanu kana garaatti waan hin shakkineef har'a keenyarra dhaabanne waa'ee borii keenyaa yaaduun hin ulfaatu. Maaliif inni kaleessa sana nu baate, inni kaleessa sana nu danda'e, inni balaa adda addaa kee butee nu baase asiin nu ga'ee isa nu dadhabu miti waan ta'eef. Kanaaf hammamuu lolli hammaatu, hammamuu lolli ulfaatu Waaqni kaleessa utubee asiin nu ga'ee boriifis muktabdii nu jalaa caba jenne nu garaattis hin yaanne gaafa hundumaa haamilee dhalootaa ta'ee inni nu faana jiraatu harki Waaqayyo nu faana waan jiruuf barri itti aantu rakkoowwan kaleessa caccaalan darbanii akka nu eegne itti namana. Rakkoo ulfaataadhaaf walxaxoo dhufanii sammuu nu dhaan keessattis immoo isa jabinni saamatumaa dhaamee duuba deebi'uu hin dandeenye sanaa wajjin hidhata tollee waan jirruuf egereen keenya shakkiin qabu kan kaleessaa darbine isa boriitiif dhagaan meeqa nutti roobeyyuu saba waa ta'uudha jedhee hangaraatti hin shakku. Kanaaf kaleessa inni nu baate harki Waaqayyo nu faana waan jiruuf bagaa gammaddan baga guyyaadhuma kana ga'uun Waaqayyo biraa isiniif ta'e isiniin jechuun jaaladha. Barri 2013 bara nagaa, bara milkii, bara itti abjuu abjootanii abjuu sana ta'an, bara itti gaa'elaan, bara itti jireenyaan milkaa'an isiniif haa ta'uun jedha.
wanta hundumaa keessatti tajaajila keessan, bara keessan, jireenya keessan, adeemsa keessan, karoora keessan, yaada keessan hundumaa maqaa Yesus Kiristoosin faayila isa jiraataa sanatti hidheera. Gooftaan koo hunduma keessan haa gargaaru. Gaafa hundumaa jireenya keessan keessatti, namummaa keessan keessatti, sammuu keessan keessatti bara baraan isa jiraatu sana biraa hin hafina. Gooftaan koo hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Shalom.